Hayi kabajamtoota hordoftoota maatii Tooriyaal akkam nagaa fayyaa keessanii namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii maatii Tooriyaal jedhu osoo barumsatti hin seeniin dura sabiskiraayib godhaa akkasumas hiriyoota keessanii sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Har'a kan ilaallu loojikaal disjaankshiniidha jechuudha. Loojikaal disjaankshiniin jechuun maal jechuu akka ta'e ilaallaa jechuudha. Logical disjunction proposition. Proposition akkamitti? Proposition when two propositions are joined with connective or proposition lama connective jechuun qunnamsiiftuu or jedhamu yoo kan walitti dhufan ta'e proposition uumamu sun maal jedhama? Logical disjunction jedhama jechuudha. Logical disjunction yookiin or inni jedhamu kun maaliin bakka bu'a? Oriin kun mallattoo kanaan bakka bu'a. Mallattoo viidhaan v fakkaatu kanaan bakka bu'a jechuudha. So the logical disjunction of two proposition P in the Q is written. Logical disjunction proposition lama yoo barreessinu akkam barreessina? Akkasitti barreessina jechuudha. P or Q jennee akkasitti barreessina. Yogguu barreessinu akkasitti barreessina jechuudha. P or Q yoo dubbifamu immoo read as P or Q yookiin P disjunction Q jennee dubbisna jechuudha. Logical disjunction in proposition jennee. Logical disjunction is proposition. So proposition eegate maal qaba? Dhugaa yookiin soba jechuu dandeenya. So P or Q kun false kan inni ta'u maal ta'e? P or Q is false if both P and Q are false. Truth waan bakka kana galu fi truth waan bakka kana galu lamaan isaanii kun false, inni kunis false yoo kan ta'an ta'e P or Q maal ta'a? False ta'a. Otherwise fakkeenya asirratti ilaaluu dandeenya. Truth table kanarra ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf lamaan isaaniitu true yoo ta'u, lamaan isaaniitu true yoo ta'u maal ta'a? Inni sunis true yoo ta'u P or Q true ta'a. Asitti P true ta'e Q false yoo ta'u ammoo truth value isaa maal ta'a? True ta'a. Asitti P false ta'e Q true yoo ta'u truth value isaa maal ta'a? True ta'a. Kan inni false ta'u maal ta'e qofa yoo lamaan isaaniitu false ta'an qofa false ta'a. Otherwise it is true. Yoo akkas hin ta'in maal ta'a? True ta'a jechuudha. Okay. Example fakkeenya ilaallu. Fakkeenya logical disjunction ilaallu. Consider the following proposition. Proposition inni jalqabaa maalidha? P is an odd number. P is an odd number jedha. Proposition inni jalqabaa P is an odd number. Lakkoofsa sadii odd numberidha jedha. Lakkoofsa sadii odd number immoo odd number miti odd numberidha. Kanaafuu dhugaadha. Q 27 is a prime number jedha. Prime number jechuun lakkoofsa mataa isaatii fi tokkoo fi mataa isaatii hiramutu waan jedhama prime number jedha. Kanaafuu 27 meeqaaf fayyadamu? Sadii ni jira, tokko ni jira, sagalii ni jira, akkasumas 27 mataa isaatii ni hirama jechuudha. Kanaafuu 27 tokkoo fi osoo 27 qofa hirame maal jedhama? Prime number jedhama. Kanaafuu sadii fi sagaliifis waan hiramuuf it is not prime number false ta'a jechuudha. Nairobi is the capital city of Ethiopia jedha, which is false. Capital city of Ethiopia is Addis Ababa or Finfinnee innidha jechuudha. Kanaafuu
propositionin asitti uumame kunni dhugaadha moo soba kan jedhu ibsinaa jechuudha. So asitti maalidha? P or Q. P maali? Series odd number. P 3 is odd number. Q 27 is a prime number. Sitti bakka P maaltu 3 is an odd number. Bakka Q 27 is a prime number. Bakka mallattoo kanaa immoo over 2 jechuudha. Kanaafuu kuniif P or Q false kan inni ta'u yommuu ta'e jenneerra yoo lamaan isaaniitu false ta'e. Yoo tokko keessaa true ta'e maal ta'a? True ta'a. P kuni maali? True'dha. P true'dha. Kun ammoo false. Akka truth table irratti ilaalletti kun true ta'e kun true ta'e kun false yoo ta'e true ta'e false yoo ta'e truth value isaa true ta'a jechuudha. Kanaafuu propositionin kun true ta'a jechuudha. Inni lammaffaa ilaallu Q or S. Q maali? 27 is a prime number which is false. Inni kun false'dha. Nairobi is the capital city of Ethiopia. Innis false'dha. Kanaafuu false kunis false inni kunis false. Kanaafuu false ta'a jechuudha. So logical disjunction is false if both propositions are false. Lamaan isaaniitu false or false yoo ta'e truth value isaa false ta'a jechuudha. Otherwise it is true. Yoo true tokko keessa jiraate true tokko keessa jiraannaan true taasisaa jechuudha. False ta'uudha lamaan isaaniitu false ta'uu qabaa jechuudha. Note the use of or in propositional logic is rather different from its normal use in English language. Or in propositional logic keessa fayyadamnuu fi English language keessatti fayyadamnu garagaraa jedha. Kanaafuu yogguu oorii as keessatti ilaallu isa Ingiliffaatiin wal bira qabnee ilaaluu qabnu jechuudha. Kanaafuu ooriin asitti waan biraa, ooriin Ingiliffa keessatti ammoo waan biraati jechuudha. Fakkeenyaaf for example, if Solomon says I will go to the football match in the afternoon or I will go to the cinema in the afternoon. Fakkeenyaaf yoo Solomon I will go to in the match in the afternoon. Iddoo kubbaa miilaa sa'aatii booda deema yookiin siniimaa deema yoo kan jedha afaan Ingiliffaatiin yoo ilaalu. Akkana jechuun yookaan bakka futboolii deema yookaan iddoo futboolii deema yookiin bakka kubbaatti qabatan deema yookiin bakka siniimaa deema akka Ingiliffaatiin yoo fudhanne. Garuu akka propositional logic lamaanuu ni hammata. Bakka football match illee bakka siniimaa illee akka tokkootitti ilaalla jechuudha. Akka propositionitti ilaalla, akka sentensii tokkootitti ilaallama jechuudha. In English it is an exclusive, but in proposition it is inclusive sense. So or in propositional logic is different from or in English language. So wal bira qabdanii akkasitti ilaaluun qabdanii jechuudha. Har'aaf asumarratti dhaabna. Next time we will discuss about implication. Yeroo ta'an implication, logical implication maalidha? Akkamitti exampleota isaallee ni ilaalla. Har'aaf asumarratti dhaabna. Hanga yeroo toopikii itti walitti deebinutti nagaan naaf tura. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe godhaa akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaa.